Ashamaar kafuunee hordoftoota caffee miidiyaa irraa oduu torbanii qabannee isinii dhiyaanneerraa turtii gaarii. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa hooggantoota kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftootiin daawwatame. Hooggantoonni kutaa magaalaa Nifaas Silk Laaftoo pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu waliin waajjira muummee waldichaa miidiyaa caffee mankuusaa midhaan nyaataa, mankuusaa bunaa fi waliigalatti hojiilee waldichi waggoottan 3 darbaniif hojjetee fi hanqinoota jiran daawwataniiru. Daawwannaa kanarrattis qaamoleen hirmaatan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa waggoottan darban keessatti hojiilee inni hojjete kan nama boonsu yoo ta'u fuuldurattis kana caalaatti cimsetti fufsiisuu qaba. Hanqinoota waldaan kun qabus guutuuf ni hojjennaa jedhaniiru. Pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu daawwannaa kanarrattis waldaan keenya waggootan 3f hojii hojjenne keessatti bu'aalee gurguddaa galmeessineerraa mootummaaf uummata birattis waldaa jaallatamummaa qabu yoo ta'u fuulduratti immoo karoora gurguddaa kan qabnu kanneen akka warshaa daakuu dhaabuu, horsiisa beelladootaa, alergii bunaa fi kanneen kana fakkaataniif qaamni kamiyyuu nu bira dhaabbachuu qabaas jedhaniiru. Gabaasuma wal fakkaatuun pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu fi manaajimentii waldichaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa burqaa waayuu jamoo tokkoffaatti argamuuf daawwannaa taasise. Akkuma beekamu kanaan dura waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa mana barumsaa burqaa waayuutiif deeggarsa taasisuunsaa ni yaadatama. Deeggarsa kanaanis keessoo daandii mana barnootichaa keessaa mijeessu yoo ta'u hojiin ijaarsa daandii kanaas haala gaariin deemaa kan jiru yoo ta'u dhiyootti guutummaa guutuutti xumuramee tajaajilaaf akka ta'u beekameera. Deeggarsi kun taasifamuu dura keessoon mana barnootichaa dhoqqee fi bishaan ofirratti qabachuun barattoota rakkoo biraaf saaxilaa ture. Amma garuu deeggarsa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa taasiseen rakkoon ture hundeen furamee barattoonni keenya haalaan mooraa keessatti barachuu fi taphachuu irratti argamu jechuun barsiisonni mana barnootichaa ibsan. Pirezidaantiin waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Dashuu akka jedhanitti dhaloota barnootaan qaruun hojii hangafaa ta'uu eeranii dhaloota kanaaf haala mijeessuun dirqama hunduma keenyaati waan ta'eef nutis kana sababeeffachuudhaan barattoota abdii egeree biyyaa ta'an kanaaf mana barnoota isaan keessatti baratan waan barbaachisu guutuuf gahee keenya ba'aa jirraa jedhaniiru. Qindeessaan mana barumsaa burqaa waayyuu sadarkaa tokkoffaa akka jedhanitti waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa deeggarsa adda addaatiin yeroo hedduu mana barnootaa kana bira dhaabbachaa tureera. Yeroo kamittis waldaanuuf birmachaa ture waan ta'eef deeggarsa isaan nu godhan kanaaf galatoomaa jennaa jedhaniiru. Mootummaan Itoophiyaaf waraanni bilisummaa Oromoo lola kutaalee Oromiyaa adda addaa keessatti geggeessan karaa nagaa furuuf marii geggeessan milkii malee xumuramuu kibxata 3/21/2023 ibsaniiru. Mariin nagaa marsaa lamaan geggeeffamee fi waliigaltee nagaa buusuu danda'uun xumurama jedhamee eegame dantaa qaamoleen lamaan kennan fudhachuu barbaadan irratti walirraa fagoo ta'uun sababa ijoodhaa jedhame. Gorsaan nageenya ministeera muummee Ambaasaadar Reedwaan Huseen mariin nagaa milkii malee goolabamuu yoo ibsan sababni ijoon adeemsa danqaa uumuu fi fedhii dhugoomuu hin dandeenye gareen kan waraanni bilisummaa Oromoo qabate akka ta'e yoo ibsan ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen ammoo waboon gaaffilee sabaaf sablammiilee Itoophiyaa waggoota 60 kaasanii deebiin itti kennamee dhumate qabatee dhufee jedhe. Haa ta'u malee gama waraana bilisummaa Oromootiin ibsa ba'een ammoo carraan seena qabeessi kallattii sirriin tarkaanfii guddaa deemsisuu danda'u kun kafashalee mootummaan Itoophiyaa adeemsa isaa sirreessuu hanqachuuni jedha. Itti dabaluunis fedhiin mootummaa Itoophiyaa hooggansa waboof itti makuu malee rakkoo bu'uura nageenyaa fi siyaasa biyyattii furuurraa kan maqeedha jedha. Ji'oota 6 dura marii jalqaba qaamota lamaaniin Taanzaaniyaa odola Zaanzibaaritti wayita geggeeffamee xumuramu qaamoleen lamaan ibsa baasaniin marii lammaffaa haala mijeessuudha akka jedhu ibsi bahee ture. Yeroo sana mariin marsaa lammaffaa yoom akka itti fufu kan hin ibsamne yoo ta'u ibsa qaamoleen lamaan kibxata darbe dhuma marii marsaa lammaffaa irratti kennaniin garuu mariin marsaa biraa geggeeffamuu akka danda'u waan takeeku gama lamaaniin hin dubbatamne. Ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa ibsa kibxata baaseen qaamoleen birmadummaa biyyaa kabajanii mariif dhiyaatan kan waliin rakkoo jiru furuuf ammallee qophii ta'uu ibsaniiru. Mariin kun jaarsummaa dhaabbilee akka IGAD, biyyoota akka USA, Norway fi Keeniyaan geggeeffamaa akka ture yoo ta'u ajajaan waliigala waraana bilisummaa Oromoo Kumsaa Dirribaa marii kana irratti argamuu isaanii dabalatee sababa adda addaaf mariin alanaa milkiin goolabama abdiin jedhu guddaa ture. Ambaasaadar Reedwaan Huseen ibsa baasan keessatti xumurri marichaa akka eegame ta'uu dhabuutti gaabbuu ibsanii dhaabbilee marii kana qindeessaa turaniif biyya maricha keessummeessites galateeffataniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo mariin nagaa milkii malee goolabamuu dub maaltu akka itti aanu ifatti waan dubbates ta'e wantoota akeekuu danda'an hedduun jenne. Haa ta'u malee ajajaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa
ibsi kibxata ba'u guyyaa muraasa dura marii karaa miidiyaa hawaasaa Zoom jedhamuun deeggartoota ABO waliin haasaa godhaniin Oromoon hojii wal dorgomuu qaba yaada jedhu erga dubbataniin booda itti dabaluunis waan amma deemaa jiru kana sana jechuun barbaadu naamusa isaas miti waan ta'eef garuu qormaata guddaatu fuuldura keenya jira kana beekaa jechuun dubbataniiru. Barreessaan olaanaa IGAD fi ministeerri dhimma alaa duraanii Itoophiyaa Dr. Warqinee Gabayyoo garuu qaamoleen lameen dhimmoota irratti osoo waliin galiin hafan furuudhaaf mariin marsaa biraa akka qopheessan abdiin qabaa jedhaniiru. Itoophiyaan buufata doonii Barbaraatti gargaaramuuf Somaalilaand waliin marii geggeessaa akka jirtu sadarkaa fooyya'aa jiraachuun gabaafame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed onkoloolessa keessa Itoophiyaan ulaa galaanaa diimaa argachuuf dhimma jiraachuu dhabuuti ka jedhan yoo ta'u, yaadni ministeera muummee Abiy Ahmed kennan kunneen biyyoota ollaa buufata doonii qaban irratti yaaddoo guddaa kan uume yoo ta'u, kunis karaa nagaati moo karaa waraanaatti dhimmi jedhu yaada hedduu kaasaa ture. Kun otoo haala kanaan jiru tibbana Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf akkaataa dandeessisu irratti Somaalilaandiif Keeniyaa waliin mariirra jiraachuun kadhaga'ame yoo ta'u, Somaalilaand waggoota 30 dura Somaaliyaa irraa kacitte yoo ta'u, garuu gamtaa Afrikaa yookaan dhaabbata biyyoota gamtoomaniin akka biyya walabaatti beekamtiin arganne. Akka gabaasni kun jedhutti Itoophiyaan buufata doonii Barbaraa akka filannoo dabalataatti itti gargaaramuuf mariin geggeessitu sadarkaa fooyya'aa irra ga'uu ibsan. Kana malees Itoophiyaan buufata doonii lamuutti gargaaramuuf mariin mootummaa Keeniyaa waliin geggeessitu sadarkaa gaarii irra jira jedhame. Itoophiyaan meeshaalee alarraa galchuu fi gara biyya alaatti erguuf persentii 95 buufata doonii Jibuutiitti gargaaramti. Egaan kabajamtoota hordoftoota Caffee Miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf qabanne dhiyaanne kanneen turanii qophiilee Caffee Miidiyaa fan waliin turtii gaarii.